Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeessaarraaf qabanne dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Dooktar Tsaggaayee Araarsaa Jaalmarroon farra qabsoo Oromooti ka jedhan erga kabaja amajjii 1 2026 irratti ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ABO Jaalmarroo Dirribaa ibsa waa'ee gorsa waraana bilisummaa Oromoo jaal jireenyaa guddataa irratti dhibdee diyaaspooraa Oromoo biyyoota hambaa jiran asitti ta'uu himame. Qondaalli waraanaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamoraan Yohaannis Tigraay bulchuuf fedhii qabaachuu ibsuun wallabdee Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru furuuf yoo aangoo naaf kennan yeroon isaa ammadha jedhan. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti naannolee haleellaan hidhattoota finxaaliyyii faannoo itti heddummaatu uummanni garmalee gurmaa'ee miseensota humna addaa naannoo Oromiyaa naannicha qubatanii jiranii fi milishoota quuqama sabaa qaban waliin qe'ee isaa akka eeggatan hawaasni Oromoo bakkeewwan garaagaraa waamicha taasisan. Haati warraa hayyuu qubee Oromoo Dooktar Hayilee Fidaa Aadde Bernaadit du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Gamtaan Afrikaa dhimmoota Riippaabilikaan Boliiviyaa Veenzuwaalaa keessatti mul'atee jiru yaaddoo guddaa akka qabu ibsanii jiru. Ibsicha maal akka jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kabajamtoota keenya hanga dhumaatti nu caqasaa jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun waliin turaa jechaa oduun kunooti. Dooktar Tsaggaayee Araarsaa Jaalmarroon farra qabsoo Oromootii jedhan. Guyyoota dhiyoo asitti wallabdeen caasaa ABO biyya alaa keessatti dhalate hammaachuun hooggantootaa fi hayyoota beekamoo gidduutti wal mormii cimaa uumeera. Haalli kun keessattuu erga ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa haasaa amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti taasiseen booda gara hamaatti ce'eera. Wallabdeen kun kan eegalame gorsa ABO ta'an obbo Jireenyaa Guddataa irratti yommuu ta'u, namoonni hedduu fi hayyoonni akka Dooktar Tsaggaayee Araarsaa dabalatee obbo Jireenyaa irratti komiiwwan hedduu dhiyeessu. Komiin isaanii kunis caasaa ABO biyya alaa diiguu, hayyoota qabsoo keessatti moggaasuu, maallaqa qofaa irratti xiyyeeffachuun yaada hayyootaa fudhachuu dhabuu, namoota isaaf amanamoo ta'an qofa qabatee deemuun bulchiinsa garee uumuu ka jedhu fa'a. Ayyaana amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti Jaalmarroo Dirribaa haasaa taasisaniin obbo Jireenyaa Guddataa cimsanii deeggaraniiru. Jaalmarroon yommuu dubbatan jireenyaan nutu bakka bu'aa godhate kaawwate isa jibbitanii waraana bilisummaa Oromoo jaallachuu hin dandeessan jechuun mormitootaaf akeekkachiisa cimaa dabarsan. Haasaa Jaalmarroo kana hordofuun hayyuun seeraa fi xiinxalaan siyaasaa Dooktar Tsaggaayee Araarsaa barreeffama gabaabaa dhimma kana irratti maxxansaniiru. Dooktar Tsaggaayee barruu isaaniitiin farri qabsoo Oromoo Jireenyaa Guddataa fi garee olola inni ijaare qofa otoo hin taane marroo mataa isaati jechuun ajajaa olaanaa ABO qabsoo Oromootiif gufuu ta'uu isaa ibsan. Wallabdeen hooggantoota gidduu jiru kun amma gara deeggartootaatti babal'achuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yaaddoo guddaa uumeera. Gareen Jireenyaa Guddataa fi Jaalmarroo deeggaran mormitoota isaanii diigumsa uumuuf hojjetu jechuun yommuu yakkan, namoonni akka Dooktar Tsaggaayee ammoo qabsoo Oromoo namoota dhuunfaa harkatti kufaa jira jechuudhaan mormii itti fufaniiru. Mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana ataakaaroo keessaa fi wal mormii hamaan raafamaa jira. Wallabdee kanaan dura dirree waraanaa keessatti uumamee ture. Amma ammoo gara hooggantoota biyya alaa fi hayyootaatti babal'achuun yaaddoo hamaa uumeera. Rakkoon amma dhalate kun kan kanaan dura dirree waraanaa irratti uumamee ture waliin wal fakkaataa. Akka ragaaleen nu yaadachiisutti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Sanyii Nagaasaa gorsa ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa komachaa ture. Wallabdee kanaan sanyiin humna waraanaa dhibbootaan lakkaa'aman fudhatee dirree gadhiisuun mootummaa waliin waliigaltee uumeera. Wallabdeen kun lubbuu miseensota waraana bilisummaa hedduu galaafachuu bira darbee qabsoo Oromoo duubatti harkisee jira. Yeroo ammaa kana wallabdeen kun bifa haaraan deebisee dhalateera. Ajajaa olaanaan ABO Jaalmarroo Dirribaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti obbo Jireenyaa Guddataa deeggaruun isaa jibbitanis waraana bilisummaa Oromoo jaallachuu hin dandeessan jechuun akeekkachiisa dabarsan. Haasaa kana hordofuun hayyuun seeraa Dooktar Tsaggaayee Araarsaa mormii cimaa dhiyeessaniiru. Dooktar Tsaggaayeen barruu isaaniitiin farri qabsoo Oromoo Jireenyaa Guddataa fi garee inni ijaaree qofa osoo hin taane marroo mataa isaati jechuun hoogganaa dhaabichaa irratti qeeqa guddaa dhiyeessan. Yommuu wallabdeen dirree waraanaa gara furmaataatti deemaa jedhamee abdatamutti deeggartoota biyya alaa fi hayyoota gidduutti wal qeequun kan uumamu isaa
abdii kutannaa uumeera. Namoonni obbo jireenyaa kumatan hayyoota moogessee caasaa diigee yommuu jedhan gareen jireenyaa fi jaalmarroo ammoo olola diigumsaati jechuun deebii kennu. Dimshaashumatti mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ammallee ataakaaroo keessoo kan lubbuu fi humna qabsoo nyaatu keessaa bahuu dhabuun isaa qabsaa'otaa fi deeggartoota biratti yaaddoo guddaa ta'ee itti fufeera. Ibsuun wal-dhibdee Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru furuuf yeroon isaa ammadhaa jedhan. Amajjii 4 2026 ibsa hoogganaan raayyaa ittisa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamuraa Yohaannis Tigraay mootummaan hin filatamne bulfamuu itti fufuu hin qabdu jechuudhaan Jeneraal Saamuraan ibsa kennuusaa gaazexaa Wageetaa ka Ejeensi Pirees Itoophiyaa jalatti afaan Tigiriffaan maxxanfame waliin gaaffii fi deebii tibbana taasiseen dubbachuun dhaga'ame. Jeneraal Saamuraan bulchiinsa yeroo ammaa naannicha keessa jiru itti fufuu hin qabu jechuudhaan mootummoota uummanni Tigraay filateen bulfamuu qaba jechuun yaada isaa ibsuun dhaga'ame. Adeemsa kana keessatti kallattiin hirmaachuudhaan uummata isaa tajaajiluuf qophii ta'uu kan ibse Jeneraal Saamuraa Yohaannis gaaffii fi deebii kana keessatti yaada bulchiinsa yeroo osoo hin tursiisin diigamuu qaba jedhan irra deddeebiin kan deebisan Jeneraal Saamuraan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo sanaa Jeneraal Taaddasaa Waradaa fedhii isaaniitiin aangoo akka gadhiisus dhaameetii jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay amajjii 30 2017 hundeeffamee waggaa tokkoof kontiraantii kennamee fi ji'a 3 booda kan xumuramu yoo ta'u, gaaffiin Jeneraal Saamuraa hatattamaan diigamuu fi dhiyeessiin haala yeroo waliigaltee tilmaama keessa galchuun kan dhiyaate ta'uu fi dhiisuu isaa kan hin beekamne ta'uu isaati. Jeneraal Saamuraa Yohaannis waa'ee waraana Itiyoo Eertiraa ilaalchisee yeroo garaagaraatti yaada kan kenne ta'uu TPLF waraana Shaabiyaa wajjin hariiroo uumuu isaatiinis qeeqaa turuu ni yaadatama. Kana dura Jeneraal Saamuraa Yohaannis yaada waraanaa Galaana Diimaa ilaalchisee kanneen waraana Itoophiyaa waraana Shaabiyaa wajjin lola jalqabnaan Asab qofaa odoo hin taane Asmaraas to'achuu akka danda'u tilmaamaa turuun isaanii ni yaadatama. Ibsa tibbana gaazexaa kanaan baasaniin ammoo raafama Tigraay keessatti taasifamaa jiruu fi buqqaatonni Tigraay haala ulfaataa keessummeessaa jiran irraa ka'uun naannichaa fi daangaa naannoo Tigraay kabachiisuun bulchiinsa haaraa hundeessuuf tattaaffii irra jiraachuu himan. Godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa naannolee haleellaan hidhattoota finxaalii faannoo itti heddummatu uummanni gurmaa'ee miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa naannichaa qubatanii jiranii fi milishoota quuqama sabaa qaban waliin ta'uun qe'ee isaa jabeessee eeggachuu akka qabu waamicha dhiyeesse. Hidhattoonni finxaalii faannoo haleellaa marsaa biraaf qophaa'aa akka jiran ibsameera. Maddeen naannichaa miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa naannicha qubatanii jiranii fi milishoonni quuqama sabaa qaban tibbana wareegama kaffalanii opereeshinii jabaa adeemsuu jalqaban shira caasaa mootummaa keessa jiruun akka dhaaban dirqisiifamuu dubbatan. Haa ta'uti garuu ammas naannawaadhuma sana qubatanii akka jiran himaniiru. Warra wareegama kaffale uummata cina dhaabbatee kanaaf kabajuutu mala ka jedhan maddeen naannawaa sanaa ammas taanaan miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa naannicha qubatanii jiranii fi milishoonni quuqama sabaa qaban kana waliin qindaa'ee uummanni qe'ee isaa haleellaa hidhattoota finxaalii faannoo irraa tiksuu akka qabu himaniiru. Uummanni carraa argate kamiinuu hidhachuu gurmaa'uu qaama isa tumsu waliin qindaa'ee diina adamsuun naannawaa isaatti hidhattoota finxaalii faannoo qulqulleessuu qabaa jedhan. Qaamni bifa kamiinuu duula hidhattoota finxaalii faannoo uummata Oromoo diinoomfatanii qe'ee isaa irraa buqqaasan irratti adeemsifamuu gufachiisuu kamuu diina uummataati jedhaniiru. Haati warraa hayyuu qubee Oromoo Dr. Hayilee Fidaa Aadde Bernaadit addunyaa irraa du'aan boqotan. Haati warraa hayyuu beekamaa fi bu'uureessaan qubee afaan Oromoo Dr. Hayilee Fidaa kataan Aadde Bernaadit amajjii 1 2026 biyya Faransaay magaalaa Paarisitti addunyaa kana irraa du'aan boqochuu maatiin isaanii beeksisan. Aadde Bernaadit dhalattuu biyya Faransaay magaalaa xiqqoo Santaatin jedhamtudha. Dr. Hayilee Fidaa waliin bara 1964 magaalaa Paarisitti ka'umsa sagantaa barnootaatiin wal baran. Cidha isaanii dura biyya abbaa warraa ishee guyyoota 15f daawwatanii turan. Bara 1966 gaa'ela isaanii erga raawwatanii booda ijoollee durbaa 2 Saaraa fi Yoodiit horataniiru. Aadde Bernaadit seenaa qabsoo fi jireenya Dr. Hayilee keessatti iddoo guddaa qabu. Erga abbaan warraa isaanii bara 1979 mootummaa Dargitiin dhoksaatti ajjeefamee booda Aadde Bernaadit amantee fudhachuun itti ulfaatee ture. Du'a ijaan hin argine hin amanu
jechuun waggoota hedduuf Itoophiyaa deddeebi'uun bakka awwaalcha isaa barbaada. Maatii isaa, abbaa, haadhaa fi obboloota isaa Wallagga Bahaatti argaman gargaaraa fi gaafachaa turaniiru. Jaalala Dr. Hayilee fi biyya isaaf qabdu irraa kan ka'e jireenya isaanii Finfinnee taasifachuun waggoota hedduuf jiraataniiru. Magaalaa Finfinnee keessatti dhaabbata tola ooltummaa Atsede jedhamu hundeessuun ijoollee maatii hin qabnee fi dubartoota rakkoof saaxilaman gargaaraa turan. Waggoota 7 dura gara biyya dhaloota isaanii Faransaayitti deebi'uun intala isaanii Yoodit bira jiraachaa turan. Abbaan warraa isaanii Dr. Hayilee Fidaa hayyuu xiinsammuu qofa osoo hin taane bu'uureessaa qubee afaan Oromoo har'aa itti fayyadamnudha. Dhaaba siyaasaa Mishin hundeessuun jijjiirama bara 1974 keessatti gahee olaanaa kan bahedha. Aadde Birnaadis dhukkubsatanii yaalamaa erga turanii booda guyyaa bara haaraa 2026tti biyya dhaloota isaaniitti boqotan. Maatiin Dr. Hayilee Fidaa gadda guddaa itti dhaga'ame ibsaa ijoollee isaanii Saaraa fi Yooditiif akkasumas jaallattoota maatii kanaa hundaaf jajjabina hawwaniiru. Gamtaan Afrikaa haala yeroo amma Veenzuwaalaa keessa jiru irratti yaaddoo guddaa qabu ibse. Gamtaan Afrikaa haala amma Riippaabilika Booliiveeriyaa Veenzuwaalaa keessatti mul'ataa jiru irratti yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Keessattuu gabaasa butamuu pirezidaantii Niikolaas Maaduuroo fi haleellaa waraana dhaabbilee mootummaa irratti geggeeffamaa jiruun gamtichi yaaddoo guddaa qaba jedhe. Gamtichi ibsa kanneen seera addunyaa keessumaa abbaa biyyummaa qulqullina naannoo fi hiree murteeffannaa ummatootaa kabajuun barbaachisaa ta'e cimsee ibseera. Duudhaalee chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti keessatti kan tumaman yoo ta'u qaamolee hunda kabajamuu akka qaban cimsee ibseera. Akkasumas waldhabdeen biyyoota gidduu jiru marii karaa nagaa fi bu'uuraalee heera mootummaa beekamtii kennuudhaan hafuura ollummaa fi tumsa gaariitiin akka furamu gaafateera. Gamtaan kun itti dabaluudhaan rakkoon keessoo walxaxaa Veenzuwaalaa mudate kan furmaata argachuu danda'u marii siyaasaa bal'aa lammiilee Veenzuwaalaa fi isaan gidduutti taasifamuu qofaan ta'uu ibseera. Gamtaan Afrikaa uummata Veenzuwaalaa waliin tumsa qabu ibsuun naannichatti nagayaa tasgabbii fi wal kabajuu fi kutannoo qabaachuu isaa irra deddeebi'ee ibseera. Dhumarratti qaamni dhimma ilaalatu hundi haalli kun to'annoo ala akka hin taanee fi itti gaafatamummaa fi osoo olaanaan kan to'atan akkasumas heera addunyaa akka kabajan gaafateera.